Takkalaa Uumaa fi Umar Hussein dabalatee aangaa'onni olaanoon aangoorraa geggeeffaman. Ministeera Albuudaa fi Peetirooleemii kan ta'e obbo Takkalaa Uumaa, Ministeera Qonnaa obbo Umar Hussein dabalatee aangaa'onni olaanoon mootummaa federaalaa aangoo isaaniirraa geggeeffamu waajjirri muummicha ministeeraa beeksise. Waajjirichi ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti sanbata baaseen manni maree ministeerotaa adde Daagmaawit Mogas obbo Takkalaa Uumaa, obbo Umar Hussein fi obbo Tafarii Fiqiree har'a kabajaan geggeesseera. Sagantaa geggeessaa kanarratti ministeera muummee Abiyyi Ahmed dabalatee miseensonni mana maree ministeerotaa argamaniiru jedheera ergaa dabarseen. Kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee obbo Takkalaan fuula Tiwiiterii isaanii irratti akkas jechuun barreessan. Itoophiyaa tajaajiluun carraa fi kabajaa guddaadha. Qaccee sanyii keenya keessatti obsaa fi jabeenya hundee fageeffateera. Kanaaf shakkii tokko malee mo'achuun keenya itti fufa. Hundi keessan deeggarsa jajjabinnaa fi gorsa waggootaaf dabarsine keessatti nuuf taasiftaniin galatoomaa. Obboleessi koo Abiyyi Ahmedis galatoom jechuun fuula Tiwiiterii isaa irratti galmeesse. Ministeerri geejjibaa fi loojistiikii adde Daagmaawit Mogas aangoorraa geggeeffamuu isaanii hordofee ergaa fuula Tiwiiterii isaanii irratti barreessaniin biyya koo jaalladhu Itoophiyaa fi uummata koo itti gaafatamummaa guddaan tajaajiluuf carroomu kootti gammachuun koo daangaa hin qabu jedhan. Waggoottan arfan darban ministeera geejjibaa fi loojistiikii hoogganuu danda'u kootiif kabajatu natti dhagahama jedhan. Obbo Takkalaa Uumaa naannoo Oromiyaatti sadarkaa hooggansaa garaagaraatti tajaajilaniiru. Jijjiirama siyaasaa bara 2018 booda ammoo kantiibaa magaalaa Finfinnee achiin booda ammoo ministeera Albuudaa fi Peetirooleemii ta'uun tajaajilaniiru. Obbo Tafarii Fiqiree ammoo itti gaafatamaa waajjira muummee ministeeraa fi ministeera dhimmoota kaabinee ta'uun tajaajilaa turan. Obbo Umar Hussein ammoo sadarkaa godinarraa kaasee sadarkaa naannootti biiroolee garaagaraa hoogganaa ta'aa turan. Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed gara aangoo dhufuu hordofee ministeera qonnaa ta'uun tajaajilaa turan. Aangaa'onni olaanoon federaalaa amma aangoorraa geggeeffaman kunniin fuulduratti hireen isaanii maal akka ta'u yookiin eessatti akka geggeeffaman hanga ammaatti wanti beekame hin jiru. Itoophiyaan bara 2022 keessa sababa intarneetii cufteef daalara Ameerikaa miiliyoona 100 fi miiliyoona 46 kasaaruun dhaabbanni iccitii nageenyaa fi bilisummaa intarneetii madaalu Tooppiteen VPN jedhamu hima. Akka gabaasa dhaabbata kanaatti Itoophiyaan waggoota 3 darban naannoo Tigraay qofatti intarneetii cufuu isheetiin daalara Ameerikaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 92 caalatti kasaartee jirti. Waraanni kaaba Itoophiyaa humnoota mootummaa federaalaa tumsanii fi humnoota Tigraay gidduutti adeemsifamaa ture gaaga'amuu lubbuu namoomaa buqqaa'insa lammiilee nagaa akkasumas mancaatii bu'uuraalee misoomaa qofa osoo hin taane tajaajila intarneetii addaan cituun dhaabbileen daldalaa galii guddaa argatan akka dhabaniif sababa ta'e. Haaluma wal fakkaatuun kibbaa fi lixa Oromiyaatti intarneetiin erga addaan citee waggoota kan lakkoofsise yoo ta'u, kanaanis Itoophiyaan doolara miiliyoona hedduu lakkaa'amu akka dhabde ragaaleen ni mul'isu. Dhaabbanni bilisummaa intarneetii madaalu Tooppiteen VPN jedhamu kun bara faranjootaa bara 2020tti Itoophiyaan sababa intarneetii cufteef daalara miiliyoona 100 dhabde yoo jedhu, bara 2021tti ammoo daalara miiliyoona 100 fi miiliyoona 64 caalaa dhabde jechuun kun ammoo fayyadamtoota miiliyoona 21.3 irratti dhiibbaa uumuu ibsa. Bara 2022 xumurame kana keessa ammoo daalara Ameerikaa miiliyoona 100 fi miiliyoona 46 kan dhabde yoo ta'u, sababbii intarneetii hin jirreef sirni kafaltii dijitaalaa dhaabbilee daldalaa gareewwan mirga namoomaa yakkoota biyyattii keessatti raawwataman qoratuuf danqaa ta'ee jiru jedhuun dhaabbatichi ibsa. Aangaa'onni abbaa irree tooftaa intarneetii cufutti dhimma bahuun mala to'annoo isaaniiti kan jedhe dhaabbatichi sababa kanaan miidhaan diinagdee irra gahu olaanaadha jedhe. Tooppiteen VPN'tti qorataan mirga dijitaalaa Saami'eel Wudhaams irra deebiin cufachuun intarneetii Itoophiyaa miti jechuun miidhaa yeroo dheeraa fiduun amantaa investeerotaa gadi buusuun akkasumas guddina biyyattii keessatti teeknooloojiin deeggaramuun gadi bu'a jedhe. Ugguramuun intarneetii Itoophiyaan alattis biyyoota Afrikaa hedduu keessatti miidhaa diinagdee qaqqabsiisee jira.